nuti Ameerikaa fi Awurooppaa keessa adeemnee yaada biyya keessa jiru hojii biyya keessatti hojjetamuu qabu kanarratti marii gaggeessuudhaaf qophii gochaa jirra. Egaa inni kun gara fuulduraatti karaa miidiyaatii fi karaa weebsaayitii keenyaa karaa feesbuukiinis ibsuu yaallaa. Yeroo ni achitti argamnee waan kana ibsuudhaaf achitti irratti argamtanii hirmaannaaf qooda fudhannaa akka gootan waamichaa gochuu barbaada. Fuulduraa fi yoo karaa masarara kanaan isin qunnamnee akka dhaamsa adda addaa dabarsitan abdii qaba. Dhumarratti waa'ee filannoo kaastan. Filannoo amma dura godhamaa tureessi argaa jirra. Arginee ture. Ammallee abdiin waan jiru fakkaatu. Fakkeenyaaf koreen filachiistuu fi mootummaan ammas addaan hin baane manni seeraa bilisaa miti, poolisni bilisaa miti. Haala kana fakkaatu keessatti dhugaadha. Tattaaffii adda addaa isin achi keessatti godhaa jirtan. Amma filannoon dhufu kuni hagam abdachiisa jettanii yaaddan akka dhaabaa keessaniif yeroo laaltan hagam kana keessatti hirmaattanii haga tokko jijjiiramni ni dhufa inni milkoofna wanni jedhamee yaadamu jira. Egaa filannoon akkuma tuutu yaa'ise filannoon 4 darban biyya Itoophiyaa kana keessatti gaggeeffamanii akka isaan walaban taane akka bulchiinsi filannoof mootummaan tokko ta'ee gaggeessaa ture loogiin akka jiru kana mul'isanii ragooleen adda addaa. Filannoo kanarratti dimokiraataa ta'eeraa jennee waan amannu hin qabnu filannoota darban keessatti. Waan kana ta'eef egaa buufuuwwan filannoo dimokiraatawaa madaalli addunyaa guutuu biyyattii keessa waan hin adeemnee fi isa adeemsisuudha waan barbaachisaa ta'an gaaffiin keenya kanarratti hundaa'e tokkoffaa bulchiinsi filannoo jijjiiramuu gubbaa kaasee amma godaatti mootummaanis bulchiinsi filannoo addaan ba'ee loogii malee kan hojjetu haa ta'u olaantummaan seeraa kabajamu mirgi namoomaa kabajamu gaaffileen kun barreeffamaanis dippiloomaatota adda addaattis dhiyaatanii amanamoo ta'anii mootummaan Itoophiyaati itti dhiyaatee ture itti dhiyeessinee turre. Egaa kana wanti nu goonee fi biyyattiin karaa nagaatiin jijjiirama biyyattii kana keessatti hin argamaa laataa yaada jedhuun karan dura dhiyeessine haa ta'u malee mootummaan sagalee sabaa kana fudhatee waan jijjiire homaayyuu argaa jiru. Egaa jalqabbiin amma jalqabnee hiriira goonuuf kunis tarii mootummaan biyya bulchaa jiru kun rakkina jiru kana badii jiru kana gurra kennee dhaggeeffatee jijjiirama nu gaafanne kana mariin gaggeeffame marii kanaan biyya keessaas biyya alaatis namoonni dubbiin kun isaan ilaalu bakka taajjabduun jirutti irratti argamanii marii gaggeessanii haalicha fooyyessu milkoofnaa jennee amanna. Maaliif mootummaan kuni jibbaa sabaa guddaatu irra jira. Sabni har'aa Oromoo duwwaatu hin ta'in hundumtuu jibbaa mootummaa kanarraa jibbaa guddaa qaba. Haa ta'u malee karaa seera qabeessa ta'een karaa nagaatiin filannootti hirmaatee yaada isaa sana ibsachuu hin dandeenye kaardii isaatiin murtii kennuu hin dandeenye. Boris taanaan akka kun hundaa'u gaafanna kana keessa sigaa wanti nu goonu awarenessii namaa ol guddisuu sabni akka baraa deemu gochuu sabni mootummaan kun akka nabbaa irree ta'e akka dimokiraasii hin barbaanne akka saamichaa fi dararaan biyyattii kana bulchuu kana beekumtiis keessa barsiisaa deemna jennee amanna malee filannoo kana barana akka nu yaadnutti waan lamatu jira mootummaan rakkina amma jiru kanarraan ka'e balbala xinnoo nuu banee karaa nuu kenna taanaan moo'uun keenya waanuma shakkii qabnedha.
garuu kun hin ta'a isa jedhu irratti uutumaan guutuutti kun hin jijjiiramaa moo hin jijjiiramu isa jedhu fuulduratti waan ilaallu ta'a malee ammaaf kana jennee isa duraarraa wanti jijjiirame jira jennee waan haasa'uu dandeenyu hin qabnu. Garuu kun ta'e jennees immoo mana keenya harka marannee hin teenyu. Carraa argameen itti fayyadamnee dhiphoo kana keessa baanee immoo daran itti bal'isnee daran cimsinee saba keenya ijaaruun barbaachisaadha. Alaas biyya keessaas namni keenya ijaaramee sagalee isaa dhageessisee dhiibbaa guddaa gochuu akka inni qabu kan amantii guddaa qoonee itti adeemaa jiru. Akkuma beekamu warri abbaa hirree al tokkoon lamaan dafanii mootummaa kana hin gadhiisuu sabatti gadhiisu jennee amantii guddaa sirraa qabnu haala amma jiru kanaan haa ta'u malee carraa sana bal'ifachuudhaan cimnee hojjechuu qabna. Alaa keessaa tokko taanee sabni keenya ijaaramuu qaba, qindaa'uu qaba. Nama ijaarametu, nama cimetu mirga isaa kabachiisuu danda'a. Sabni duraan kaanee egaa haala amma jiru filannoo kana ijaarsaafis itti fayyadamna, sagalee dhageessisuudhaafis itti fayyadamna, saba keenya awareness isaa ol buusuudhaaf, beekumtii isaa ol buusuudhaafis itti fayyadamna jenneetu amanna. Kalau Bakkala dhugaa dubbatuuf hojiin isinitti jirtan laafaa miti hojii hedduu gabaadha. Wanni hin taane jiru hin ta'a. Hamileen keessan abdiin isin qabdan nama gammachiisa. Mee carraa namni gaafii qabu jira rumii keessan. Gaachana gaafii qabdan. Waan gaafatamerra deebi'u osoo hin ta'in waan hin gaafatamu. Okay, gaachana namni biraa nama lama yoo jiraate carraa kenne isan boodaa dhaabaa tokkummaa suuranii turan. Mee isin lamaan gabaabsaati waan haga ammaa hin gaafatamne gaafadha isan boodaa yoo jira fituun barbaanna. Akkasuma naa tura obbo Baqqala. Gaachana fi tokkummaa wal duraa duuba maatii qabadha. Tole gaafiin kiyya duraan dursee obbo Baqqalaa nagaa jabaadhaa hojiin itti jirtan hojii hedduu nu boonsu rabbi isin haa gargaaru akkuma jirtanitti harka wal qabadhaati jabaadhaa. Wanni inni isin gaafachuu barbaade dhugaadha akka biyyoota gurguddoo biyya alaa kanatti biyya san keessatti miidiyaa mootummaa qofa osoo hin taane warra miidiyaa adda addaa irratti dhufanii waan deemaa jiru kana addunyaaf gabaasanii argachuu dhabuu keessan ni jira. Biyya san keessatti miidiyaan jirullee miidiyaa dhuunfaatiif kan mootummaa qofa waan ta'eef garuu hamma danda'ametti yeroo mormii walirraa hin cinne kana gootan amala mootummaa sanii sirriitti waan beektaniif karaa mootummoota warra baasa adda addaa biyya san keessaa qabu waan kana irratti rakkoo deemaa jiruu fi ammallee danqaa filmaata dhufuuf as deemaa jiru kana irratti mootummaan kun nama ugguree ukkaamsee ol cancalee akkuma duritti ofii isaatii ija gudunfatee deemaa jiru kana himuudhaaf saaxiluudhaaf yookiin hariiroo waliin tolfachuudhaaf biyya keessa humnoota adda addaa jiran kan biyya alaa jechuufiyya kan biyya alaa warreen biyya alaa kanatti dhiyaattu wal qunnamtu quba qabu waan Komuniti Eropa jara wajjin quunnamtii qabna. Kanaan duratti gabaasa akka isaan dhiisan beenna. Egaa qabsoonni adeemsisaa jirru qabsoon mirgaa kuni waan kophaa keenya duwwaa hojjennu miti. Addunyaanis nu beekee rakkina biyyattii kana keessa jiru seera qabeessa mootummaan kun seera cabsuusaa kun hundumtuu baramee amma gurra isaanii kennaa akka jiran sirratti ni tuqeera.
ammas taanaan hiriiruma irraa kana irratti iyyuu argamanii hamma danda'ame yaada jiru yaada sabaa fudhataniiru biyya keessa adeemanii namoota gaggaafatanii dhugaasaa hubataa jiru. Garuu kan akka saba mirga isaa gaafatu tokkotti cimnee argamne malee hoo jabaannee lafa dhaabbannee mirga keenya gaafachuu irratti ciminaan itti adeemnee ofirraa qolachuu dandeenya malee kirista lagaanis waan baay'isee waan keenya itti dhimnee akka keenyaa ta'ee nu wajjin waan itti yaadutti fakkaatu kana beekna sirriitti. Kanaaf jalqaba ofii keenya cimuu qabna, ofii keenya of ijaarree jabaachuu qabna, walii galuu qabna, tokkummaa Oromoo cimsuu qabna. Isa booda cimina keenya irraa ni ga'a. Hiriirumti amma deemaa jiru kana keessatti iyyuu biyya keessatti wanta deemaa jiru kun baay'een isaa booda fudhannaan kan Oromoo ta'aa jira baay'een isaa. Warri kaanis nu wajjin waliin adeemaa jirra. Isa kanadha addunyaan warri argaa jiru. Kanaaf kophaa keenya miti siyaasa ammayyaa deemu kana keessatti sabni addunyaa karaa inni ittiin nu dhaga'u karaa inni immoo gargaarsa mootummaa abbaa irree kana godhu itti yaadutti beeksisaa hubannoo kennaafii jirra. Miidiyaa kan ilaale miidiyaa akkuma beektan miidiyaan rakkina guddaatu jira. Amma dhiyeenya keessa miidiyaan adda addaa biyya keessatti gaazexaan wanta adda addaantu barreeffamu hin jiru. Isa ukkaamsanii namoota hidhanii burjaajessanii biyyaa ari'achaa jiru. Miidiyaan alaa inni jirtudha. Amma yeroo ji'a tokko ji'a lama hafi xinnoo akka qabbanaa'u ta'aa jiran warri akka miidiyaa VOA fi warri Jarmanii kun egaa waan adda addaarraan kan ka'e egaa madaalli isaanii fi waan inni ta'e hin beeknu baay'isee sagalee keenya kana dhageessisuu irratti dadhabintu jira. Egaa akka kanaanis abdii kutachaa hin jirru amma danda'ameen sagantaan afaan Oromoo kan adda addaa akka inni baafatee deebiis kennee yaada keenyas akka ibsinu carraa tokko darbee argachaa jirra. Carraadhuma argame kaadhuma xinnoo sanatti iyyuu fayyadamnee waan jechuu qabnu jechaa jirra. Wanda hedduu galatooma obbo Baqqalaa gumaa koo fi tokkummaa wal dura duuban hedduu turuun barbaannu halkan isaan bira Oromoo Yuunaayitidha. Gumaa koo maayikiitti tokkummaa gaggabaabsaati gaafa sanbooda gumaa koof tokkummaa wal dura duuban qabadha. Hayya fayyaadee gubaay obbo Baqqalaa nu dhiyeessuudhaaf. Obbo Baqqalaa dhugumatti hedduu nu gammachiiftanii wanni isin gootan hojii gootummaati. Haala yerootii fi bakka isin jirtan irratti qabsoon isin godhaa jirtan hedduu nu gammachiifte. Ulfaadhaa fayyaadaa isiniin jennaa jabaadhaa. Bilisummaan silaayis wareegama malee hin argamtu. Wareegama hanga dandeessanitti baasaa jirtan. Facebook fi bakka irratti uummanni Oromoo isin jala deemaa jirra, facaasaa jirra. Jabaadhaa isiniin jenna. Mee ansee dhugaadha akka hidhamaa jirtan akka du'aa jirtan ni beeyna qabsoodha. Qabsoon silaa haddooytuudha. Gaafiin tiyya gaafii hammarreessaati maasgireebii yookaan boolla tamshaashaa yookaan boolla julmatti gaafa dargii irraa eegalamee hanga maayii ammaatti itti naqamaa ture boolla gurguddoo lakkoofsi isiin beekamneetu achi jira. Naannawa Hararsanitti uummanni bahee akkan qotamnee akka kaampaniin Turkii irratti hin ijaaramne irra godhanii dhukaasni illee itti banamee ture sanirra jiran ammallee qabsu.